لبي فكرنا تمو بمخلوق مدنا بريد ما تلاك تمو سيدي هي نفسي Eenyu boolla baase mucicha? Maal ofiin beeka hin jenne immoo mucaan baheetuma argame. Ofiin beeka qotamee baafame kokumaa cunqursee ol ka'ee isaa waan adda baafame jira. Obboleessa kiyya biyya kaafaa tokko darbachuun hanga mulfaatte dhiibee ka'uu dhiisiti. Waan kana namni waa hedduuf itti fayyadamuu danda'a. Namni tokko biizinasa mataasaa uummachuuf amantaa wayii bocachuuf waan kana qindeessuu danda'a. Waa hedduutu deema amma zabana kana nama sodaachisa bara kana. Namoota waan akkasiitiin yoo shawwade amma tokko waa gugurratee miila fageeffachuu danda'a jara keenya. Kanaan ala nu biratti kun silaa fudhataman qabu. Shakkii tokko irraa hin qabnu no. Wanni deebi'ee dhufu guyyaa qiyaamaa namoonni namni tokko lafatti nafu ni dhufa oliyyaa dirree qiyaamaatti wal ga'a. Addunyaa irraa godaanii addunyaa irratti wanni deebi'amu hin jiru. Kanaafuu waan qabdan hin qusatinaa nyaadhaa du'ee ka'een deebi'eetti fayyadama jettanii dhiiqqamuchaa kana fakkeenya godhattu. Ijoollee waa mana baankiitii qabdanu dhaamma godhattu. Ijoollee waa mana baankiitii qabdanu dhaammadhaa. Awwaaltanii illee godaanina. Awwaaltanii booddee baree takka woni dhaqeen deebi'a lamaffaan deebi'u jedhanii wanki yaaduu isaaniituma laafetta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi mucaasillee tokko wajjin hin hojjedha ammayyuu kun na bireetti obboleessitti ofii isaatii dhaqee sawware muti. Wallahi jedhani mucaan kun jiratti kana jechuudha jiran wajjin hin jiru kana. Manatti dhaqee sawware moo boollatti sawware beemee haani kana. Manatti ani biyyuu soba wantichi kun jedhee naan ofii isaatii dhaqee sawware gurbichi. Toofiksi bal'aa. Isa manatti sawwaru miti ni nuti jedhaa jiru haani isa boollatti sawware gaafataa jiran. Dhufee naan eebba isaa dhaqani malee jirri. Dhufee naa mucitti eebba jiraa dhaqee garuuti gitee mucaan kun du'us inuma arginee jirre. Du'a mallas nuti ta'e duuti mucaa kana. Mucattiin si wajjin dalagdu sun ni beettii gurbaa kana duraan. Samar anchi lidibataa qaala shanchi. Wajjin nyaattee wajjin dhuddee beettii akka ollaa tokko. Ani isa argeen beeku itti obboleessa koo beekaa itti siin kun ammayyuu na bira jirti. Obboleessi koo hin beekaa'en. Kaleessa inni viidiyoodhaan itti naasaa oole mana mucaa kanaa jira immoo. Isa yoo ta'e nuyyuu barre kaadhaa kaafnee mucaan feemas ta'eera bara ollaa miti warri fagooyyuu barre kunoo. Ka amma dura beektu. Sittee ollaadhuma ka jarri kun immoo goora beetii keenya dhaarti barisi. Amma mucaa kanatti durboonni gaafii eerumanii shakkiidhaan sodaatu nama du'ee gale kan. Anuunan sodaadhaara si gada jiru. Mee kan biraa namni waan nutti himu. Kan dhaqee qaamaan immoo ittiin haasa'ee akbaara wayii irraa fuudhan jiru. Dhaqee wallahi jarri kun kufriitti uummata galchuuf yookiin immoo waan hin taanetti sammuu uummataa naquu waan kana fidan malee. Rabbiin nama duraan du'e irraa silaa otuu namni du'e ka'uuti caalaa khalqii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kan akkaan jaallatu kan akkaan mararfatu ka Rabbii waa hundaan isa faayee isa guute santu deebi'aa ture. Akkasuma gaggaariin namoonni meeqa asirraa godaane ka Rabbii isaatiif jecha waa meeqa wareegee nafsis dhiigas wareege ummata durirraa amata dhibba meeqarraa ilaa hadhaatti namni qabri seenee deebi'ee hin argine hin dhageenye. Keessaan coommee ta'ee biqilee moo? Namni viidiyoo kana ummata kijibaan ummata dhamaasuudhaaf gadi yaa'e. Viidiyoo kana waraabee seerri biyya keenya kanatti osoo hojiirra oolee. Qoratamee poolisiin waan kana qorateet dhugaa fi dhara isaa addaan baaseet eenyu mucaan kun kan amma jari anka na dhibaa jiru barra amma abdii kan na dhibaa jiru wal hirkatti qabaa jiru amma mucaa keenya badee jedhanii wal hirkatti qabaa jiru nu duraa badee amata dheeraadhaaf barbaadaa jirra jedhanii jarri kaan wal hirkatti qabaa jiru inni kaan immoo lakki keenya du'ee ka'ee jedhanii wal hirkatti qabaa jiru eenyuuf gala amma mucaan kun.
Isa du'ee galee immoo isa duraa badeef gala. Bari kijibni nu asuma keessatti mul'achuu jalqabe bar. Keenya nu duraa badee yeroo dheeraa barbaadu turree jedhan maatiin. Kun immoo keenya jedhee ol galfatee maskootii irraan gadaa sobsiisaa jira. Bar achittee gadaa jira gariin immoo. Ya Allah. Ya Rabbi nama sitti shaarra kun godhi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Akkasii shaarra jira keenya bu'aaruudhumaaf xiqqoo. Nagaan oola. Ilkaan kuni ilkaaniin kolfuun kun fayyaadhaaf gaariidha jennaan dhufnee sasseeqannee yeroo gaarii qabaadha. Tarii mucaan immoo yoo gadi ba'ee ibsa kenne hin beekamu. Egaa. Laakiin ati yaa Rabbi waan feeteen gartee nu ga'i jennee namni Rabbiin qabu waan dhabu jecha. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Waan yeroo dheeraa itti dhiphataa turre gizee 2-3 dabarsine waan kana yaadattanii wallaahi jennee tana durallee dubbannee jiru. Odoo qalamuma isin badhaafne odoo sa'a harkarraa isin badhaafne nu biratti akka makiinaati jechuudha. Maaliif carraa akkanaa kan argannee sadarkaa sagantaa akkanaa kan argannee irratti yaannee eegasan immoo waan kanaaf nama badhaasu ta'uu keenyatti itti boonna. Anadha akka waan wallahi as keessaa badhaasa tokkoffaa makiina argadheetti gammade wallahi rabbi nabbeek wallahi alazim. Wanni kana jedhuuf maal isinif fakkaate haqiiqatti hamileen uggootan ijoolleeteen hamileen uggootan hamileen isin hin cabin. Gaafa hamileen nama cabu gaafa namni rakkatu gaafa namni mana seene dhabe wallahi billahi rabbi fatihii waa hunda rabbi isinii haa godhu barakaa rabbi isinii haa godhu hedduu itti gammanne imaaman naafi'ii kenna du'aa'ii ijoollee kana afaan keessaniin nuu gootanillee duubattillee nuu gootaniifi carraa dhufuuf akka kanaa ol hojjannu abdii guddaa qabna jechuudha. Wallahi waan kanaa olii akka hojjannu kunoo Sheekh Qaasim kenna ani inumaayyuu akka rabbiin na aanjessee badhaasa gartee egasii hawaasa kanaa hunda kennu du'aa'ii naa godha jedha abboo kaazinaa of biraa rabbi sii haa cabsu wallahi. Rabbi haa cabsu wallahi. Amiin. Wallahi namni hedduu jira isa qofaa miti haadhii leessee nihaaya innahaa bidaaya. Amilee namatti tola jedhan amilee nutti hortan nu gammachiifta wallahi billahi. Nu waan ta'uu dhabeef akka ta'uu dhabe nu gammachiiftanii guyyaan keessan guyyaa quraanaa haa ta'u halkan keessan halkan quraanaa manni keessan mana quraanaa dalagaa teessan hundi rabbi sirraa haa jaalatu. Wallahi billahi dalagaa teessan kulli ta isin dhibdee fi ta gartee isin afoo dhaabatte hundi rabbi isinii gartee walitti haa qabu. Wallahi hedduu takkan gammade jechuudha. Wallahi hedduu takkan gammade waan kanallee itti dhiphataa illee turre waan kana ofirraa buufne namni qalbiin nabbanii aadamtuni rakkattu. Wannummaan rabbi nu rakkisuuf nutu rakkata rabbi nu rakkisa malee osoo nu qalbiin teena nagaa taate rabbi nu rakkisu. Wallahi rabbi nu rakkisu. Maaliif sagantaa kana osoo kanatti illee dhaabne biraallee gallee namni waa nutti kennateen jiru. Laakiin immoo gariin nama maal jedha Abuu Yahyaa fi gartee egasii qalbiin isaa dhiphaadha sheerriyaatii fi walii galtee koreen gaafsan eegasanii hirmaachisaa turan waan ijoollee ergite gartee egasii immoo wallahi gartee kan hambifatan jechuulee hin oolu jechuu keessatti qalbii tiya dhiphataa ture jechuudha. Wallahi qalbii tiya keessa dhiphina guddatu seen. Wanni itti deddeebi'eellee waan kan ofirra habuufnu jedheellee reefillee aaree achi keessatti gartee egasii gabbu'aa koottaa wanni gartee ooloon jedhu waan biraatiif miti jechuudha. Waan maqaa namaan beeknetu waan gartee of hin beekne maqaa nama balleessa hunda osoo jennu as keessaa nama tokkoof lama. Kanaaf badhaasa kana keessatti ha badhaafamu nama 3 qofa ture. Akka seeraatiin nama 3 qofa ture jechuudha. Malagiteetiin qalbii nu caban jennee qalbii nama hundaa bohaarsuudhaaf nama 9 kana guutuu goona jechuudha. Wallahi qalbii nu caban jechuuf ofirraa gartee egasii ofirraa hambisuudhaaf kana goone jechuudha. Kanaaf laakiin hundi keessanuu badhaasa argadde jettanii deebitanii taa'ina isin hafaa akka isheen baratanii gartee qormaata nuu kennan ashraa baratan kanatti qiraa'aa hunda baratanii akka ishee kanaatitti dhiyaatanii akka gartee nama barsiiftan dhaamsa kee isinii dhaama sheerriyaatiin rabbiin badhaasa guddaa of biraa nuu haa kennuufi adda dura sheerriyaati imaamannaa fi itti aansee namni gartee badhaafamu isaa ture
لكن اسمر دعائي والنقوتني بدأ فمن ربي براسي حكينا مجاني كان ربي ساني كني لأما سي دربنا جراني والله مد البصر يسيقون جراني مالي في جنان نما نتنار نغرا والبينا نما غرتي كسيمو نما شري تكن قبل جچودا كان ربي إساني تهابد سو ربي كازنا وفي إساني وبرا إساني ربي حكينو أكسم ور ولي دفاجات ولي عثمان كياني أسرت ولي تاب ولي إذا من نقتل وبرادة ملء والمانتور تاو أبو سهيل المال لما أكا سديسي تحفظوا تجراني القرآن بيسعودي تدلتني إثيوبيا جراني نمني كوني نما ركتا نمني لالو هندن دين كلا فر شرسو خربي وفي مالي وان براهن كمني نما كركارو تجرو سانكو فالي وسونتاني خيري harka jaraatiin khayri gurguddoo nama dalagaa jiru akka ijoollee san biiftuu biyyateen Rabbi taasisu du'aa isan tolchaa godhaa barakallahu fiikum isaan illee akka san qofallee miti anis waa itti dabala ijoolleen takka kana dalagaa dhabne jetteeti waa kakkatabdi kun hedduu qalbii nama cabsaa biyyambaa keessatti dalagaa malee taa'uun hedduu akka ulfaatu isin marri ni beeytani dirri itti daban hinjiru namni itti daban hinjiru keessa ijoolleen eegan argitanii durbaafaan saniif mee bakka tanallee amma ijoollee tanatu akkatti nu guutee barnootallee nu guutee kennallee nu guutee wani reefa imaan isin boochise suni waan taphaati miti kanaaf ji'a jaha sanii ol sanii gadi warra hojii dhabeetu jira hedduu eegan agartanii kanallee laaluu qabna ijoolleen tun eegan agartanii hedduu bakka guddaa nuu qabdi du'aayii godhaa fi isaanillee dalagaa bareedduu rabbi akka isaanii kennu haasawameen dhumu namni marri eegan argitanii aadaa muraada qaba akkas jechaaf jedhe ta'u